تيك توك أتي ردفت في انتارمو أكن تارم ننا بربادا أما اللي وجين تتلين تيك توك انتارتوني أتكبت رفتنتني اتنا منا خنافو نموتن تيك توك تارم يجرا تارمو كباي تاني هذا خلنا تنا نديجرو ميرجع فريدة مجا فري سبيتش وان جابوا جرا الدنيا ربي ومتنا قبة سنتنا منا يو سنتارتني اللي أنا نجيسا خنمان سنينجا tokkummaas isiniif hin dhaamu Oromoon akkeen tokkumnanii barbaada akka isaan hin tokkumne irratti ni hojjedha fuula duraafillee kaayoo fayyaa tokkichi rabbii tokko qofa wanni tokko ta'a rabbi qofa wanni rabbi fakkaata addunyaa uumaa isaa keessa waan hin jirreef jecha Oromoon tokko hin taatu yoomiyyuu addunyaan guutuun tokko hin taatu bakka garii lolaa bakka garii badhaadhaa bakka garii dheebuudhaa bakka garii quufaa kuni hojii rabbii guddaati الدنيا قوتون تكلم إنتاتو خنا عملنا نسنجا خنا ما نسنيدام ربي قف توكيتشي أيه كلا تو الفادو أمزا مراتا كنادي سنيك أم نيرل لالنا وما ركون كابو نغيس عدا يروهون داو يرو ممريانو يرو مون تكاي ساجي ولي كلم بينو يروهون دا يا دا خباتين ديما وان خباتين ديما سو واتا كيرل لالو مرجعيزاتي قالت همي دكتور هيتي والفادو سنجور هذا ولا أنكو يا إبادة ركتو كدار بونا سجود ذا أبدي والله ما شاء الله استوديو أوكي هسموني أزقب تركمتن هندي خسنو خبجا في جاللان سيني خي هندي خسنو قالتو ما نجيان أبو كينجي جيسك وري هذا خنني واني جنة نموت باي أصدق هسمان جرالي yeroo kanneen fi akka deemu jechuu barbaada. Ayyee badoo taa'ii namoonni kaan yaasiin istiidiyoo hundi keessanuu kabajaan bikka dhuftanitti naaf deebi'aa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa nagalatoomaa nagayaan jala naaf tura. Okay. خلنتا چال توجه خلنتا بس لكو تيجي السلام عليكم وعليكم السلام ايه سو ترتزا وي بدوخي ويلكم عبدي بديس وانا اركدو اوكي ابا عبدي نجفتا خطو ايه سيجي تزما حاجه نرور سيادن خندي عبدي مال يادا خندي سمو دو عائشة ورميا دي ولي سنكا ها اوكي اسو هذا ما قلت هذا علمو خنت انت نتلت خنت كلا خندي في تيبران بدو اوه akka si jaaladhu sobeete gaafa tiktaakii dhufin kaamiidiyaan kun hin jirre telefoona caccabaa tokko siif eenyu kana kana daawwachuu ture diraamaa keessa eesuma nu gaafa gadaa hiyyaa wallaahi billahi jedhe okay yeroo qaba telefoona bitadhee oromoo nama jedhamu diraamaa isaanii akka allaalu eegale badhoo fi rabbi sodaad gaafa xiqqaallaa mujjiraadhu wallahi gaafa jalqaba biyya tana dhuuf ka telefoona saamsangii caccabaa tokko qabu isa laaluu ture kaayisan akkan diraamaa hojjetan. Wanni amileen guduu ture namoota akka hedduun jaalatan kana laallachaati warreen mujjiraadhu malee. Wayi zamana dheeraa bannaa taa'u isanitti akka nuti gara miidiyaa kanaa dhufnu akka nuti telefoona bitannee miidiyaa fayyadamnu kan godhisii fi mucaa madda baddan kana bannaa isallee fidamee wal bira tasallaaluu fedha. Callaa yaa. Thank you. Asumanu Dr. Nuruddin Fan Azjala jirtani Aisha Oromiyaa Lifan okay. Aisha kana boodaan isin galcha Dr. Nuruddin fi Aisha fa kanatti aanseetiin galcha so hedduu busy da isaan keessumaalee ammaan tana ollaa seenan kana buusee isin bikka takkattiin isin galcha Aisha fi Dr. Nuruddin Fan please noof kolcha daqiiqaa muraasa galatoomaadha. Tole zamano ni torchin ke dalu jira ni jirta is okay sadika okay aye abba abdirra jalqabna abba an malif nama gurgudda kana wajinanet banaddu guddan si jala jiru video banaddu male kancara gudda jawarsano video banaddu zamme video bani ni jorgi ko ni jiresa
اوكي اجي سريستو نه ابانا بسدين اوكي اوبسانيس فيديو نو بنتا abdii fatisfaanis I think ni jira najala keessumoota keenya warra duubaan galchine karaa sagantaa keenya tapha shananatti itti fufna hanqasuu isin share fi wanta tattaaf nu godhaadha Nasri reefu sin dhabee deebitee jirta keessumoota kana gudduseetiin Dr. Nuraddiin fi Aishaa fa'aa wajjin isin galcha Nasri as jala nu turaadha isinillee tole abbaan abdii telefoonaa itti dhufeensaa firoo raayin yaada fuudhaa gasuu okay Pero carraan keeti bagana gaan dhufte jalqabarratti galatoomii waadhu yaada kan ta'e yaada nuti hawaasaaf illee qabdu itti fufiin sinjaa ambaasadder Firoo welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee salaamtaadha. Yaansee immoo caayaan tokko caayaan wanni khayriidha keeysan jirre yookaan haasuun khayriidha keeysan jirre bu'aan bareedu nabii kan irratti illee salawaata buusuun keeysan jirre caayaa gaarii taajee yaadu. Ani ammoo carraan afanitti waan malamaan fayyadama. Inni tokko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل شيء سلام هي حتى مطلع الفجر. الله لازم من لما فا إن شاء الله. أبدين قاكم بيكم وانتوتا ببريدا وانتوتا يدو نامتي تولن دلقو توري قرن استغراماتي قافة سن نامك الله ترتي قافة سنونا ياد ببريدا كشيزن فيدو أرمو نامك قبتا هذا جرتا ياد قبتا تدير تفتجيتين أبديس راقبا أسمانو قا أورمونتيا وبلسخني خنا أبدي شو أكما خنا عندورا والدورا دوبا إيجرا يسور دفا سبسكرايبيز غوتاني غرا غديناتي يسوها تغنيتي جدو ثنتي أمندي موفي وانتو تغرغراتي نيس نبراتوريت وانجروف هرمو وفيتين جرا دي بيتين جرا جتشودان خيسمو تخني خنا ججبو خنا أفيرتي استير كما خيسمو خنا يومدنو بعدين عندو ثاني وبلسخني أتيس بعدين عن سكنتا خنا أوتي رفتي وندي خيسنو يعني خياس مرتين جوابسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bro, thank you. Galato nidu ulfadu. Okay. Kesulah nikiano safani kanina. What? Begini gian dufte. Yaade kabdu ni hawa safille yaade. Begini gian nuidan duran durse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi khaysanu akkasumatti warri gartee خبجا ومتشابتي لقيساني دفتن خجلتي ساني لالو جرتاني في ورين أسرتي هرماتشو جرتان هندي خيسانو بغانا جان دفتن هدو غلطوما أكنا والبرانو لجون هدو والبون سودا غلطوما نسنينجا اتيان سودا نمو أبدين نمي هدو نما جمادا نمو هجي خانا رتي غرتي بروتا ديرا فوججاتو ري انستغرام يوتيوبي خرهون دان فيسبوك نما ججاتو ري بفخنا أنا كنا دفتني هندي خيسانو سمجو خيسانيف غلطوما دا أبدي أكسومتي سجنتان خنا بوده هجتول لين غرتي سجنتا ببريدو خنا درو هجت جالا كداتو أبدين كبا أكسومتي غرتي تكون مارتي تكون ما نمني وني هوف يوم نمني نلين تكون نللي غرتي تكون ما هوي غدا شو كمنا مالف هوي دانا كنا نسان تكون مو هو كمنا هاتو تكون مارتي يرو غرغري لولي ربشان تكتكا وان خنا راحاتي نما سنلين في الديخ كبنين سو دندو كداتو أبدي قدان سراكبا غلطومي براوجي غاري كسيتو أبدين كبا خنمان كبا ياده غلطوم. Thank you. Ulfadu safani me taradu bertora kanina dastun aku mabaitan koreksi irra hojjetti amman tanammo YouTube mataa isiitis benefit jitti me yaada hawaasa jala jiru kulle kan nuti waliin dhaggeeffannaa dasi bagana gaan dhufte carraan keetii tuuf. Bagana gaan idan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh anti fasanu bagana gaan dhufani walbarakti sinakun akkanatti akka gumaatatti waan wanta update dhageessanii gama isaa dhuftanii fi jalqabarra galatoomudha. Warrootni hin beekneefi Andastu Ahmadiin jaa intala baa Oromiyaati. Gama biraatiin immoo TikTok kanarratti yeroo dheeraa
abdiin akka nama miidiyaa fayyadamuutti fayyadamaa hin turre miidiyaa biraa garuu fayyadamaa ture. Kanatti aansee yeroo Oromoon baay'ee TikTok irra hin jirretti fi Facebook fi Instagram fayyadamaa hin turretti abdiin nama gara Instagramaatti nama bashannansiisaa ture. Yaada san immoo amma garatti update godhee isin wajjin qoodamuuf dhufe akka dhaamsatti abdeedhaanii wanni an jechuu barbaadu jalqaba irratti ka'umsa ta'e gaariidha. Obboleeyyan keenya Oromoo kutaa maraatu waliin qabdee ilaalcha pozitiifa yaada gaarii akka ta'e jechuudha. Ija tokkoon namoota badii qabanis ta'ee waan gaarii hojjetan waliin fiddee gara mana isaatiitti ajandaa yookaan immoo tooppikaa amma eegalte kana bifa bareedaan akka itti fufsiistu dhaamsa kiyya. Oromoon immoo Oromoo biraa warrootni miidiyaa fayyadamtan keessattuu namooti ijoollee xixiqqoo hin ta'in kan bara 2013 as miidiyaa bifa addaatiin fayyadamtanii amma intala miidiyaa irraa baduu jirtanii sababniinis ijoolleen xixiqqoon ammaan tana dhuftu xiqqaa guun isin hin jiru ilaalchaan hin baana nama arrabsu amantii namaa dhiqeessu fi ifiifillee kutaa fi waa hedduudhaan kan wal ciranii jira. Ijoollee akkasiisaniif carraa kennitanii yookaan immoo wanta san akka babal'atu duuba ta'anii yookaan itti akka itti as baatanii wanti sun akka gaarii hin ta'inii fi miidiyaa kana dura Oromoon akkamitti akka fayyadamaa ture san ibsuu fi danda'u. Oromoo jechuun waliif maalii dagalee utubaa akka taane itti himuu danda'u. Yeroo nuti namni tokko haa balleesse fedhee goota ta'ee ture, fedhee weellisaa ta'ee ture, fedhee immoo sheeka ta'ee ture. Namni tokko badii qabaannaan akka badii qabu itti himuu danda'uudha. Abbuma fedhee taanaan jechuudha. Takkaffaa dachirratti illee dhugaa sirraa jaallata namni gaafa duutellee rabbillee dhugaa sirraa jaallata. Waan dogongora ta'uu agartan irratti kutaa kiyya waan ta'eef sanyii kiyya waan ta'eef nama deeggaruu dhiisaadha. Fafakkeessaa jechuudha. Dhugaadhaan wajji jiraadha. Wal jaaladha. Akka ammoo ijoollee ba'aa Oromiyaa wal facaasuu jirtu miidiyaa kanarra dursitanii kan nama raabsitanis dursitanii kan araaramtanis waan itti akka daftanii jirbiraa wanni singoon hin jiru wantoota sanii bifa tasgabbii qabuu fi yaada namarraa fudhachuuf yaada namaa kan irratti bilchina sammuu haasaa keessan qaalchifadhaa yaada jiruun qaba. Galatoomaadhaa warroota narra gurguddaa fi ani kabaju waan as ta'e jirtanii fi amma afaan galumaan dubbachuu barbaada galatoomaa hanqisa sanuu ija kanaan bisaa. Thank you.